Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uummanni musliimaa kan fuula irratti jirtan marti keessanuu keessummaa ajaa'ibaan qaba. Keessummaan kiyyaarraa muummicha ministeeraa duniyaa ammaa kana COVID-19 koronaan qabadhee dhufe. Koronaan eenyu, maqaan isaa dhugaa eenyu, hojii isaa maali, isa jedhu irratti gaaffii muraasa wal gaafachuudhaaf as stuudiyoo keenyatti argamanii jiranu obbo Koronaan bira taa'anii jiru. Isaanii wajjin gaaffii gabaabduu goona. Turtiin keessa nama dhumaatti wajjin ta'uun affeerraa keenya egaa. Ashama bagana gaanufte muummicha ministeeraa koronaa waamicha keenya kabajee as stuudiyootti argamuudhaaf hedduu si galatoomfannaa. Koronaan eenyu, eessatti dhalatte, eessa deemaa jirta? Asirratti ifama gaaffii kana nuuf deebisaa. Obbo Koronaa nagaa qabdu? Galatoome atillee naaf eeruu kan keetii fi ani koronaan jedhama. Addunyaa yeroo ammaa COVID-19 jedhanii maqaan kan koo kan dhugaa koronaadha. Akkuma beekamu ani kan itti dhaladhe Chaayinaatti dhaladhe. Umriin kan ka'ullee gabaabaadha. Reefuma ji'a 4 fi 3 caalle kan biyya addunyaa keessa jiraachuu dhufee eegan muudame jechuudha. Gaaffii na gaafachuudhaaf asitti naaf eeruu kan keetii fi hedduu galatoomi siin jedha. Galatoomi haniif. Tole obbo Koronaa muummicha ministeera addunyaa gaaffii kan koo itti fufee jira. Egaa dhugaadha isin eegan muudamtanii addunyaa irratti reef baatii 3 hin caallee akkuma isin naantanii. Egaa akkami muudamni keessanii biyyoota akkamii fi akkamii hoogganuu irratti ergamni isin keessa jiru wantoota akkamii turanii isin biyyoota akkamii irratti aangoo guddaa qabdu, biyyoota akkamii immoo ilaalcha siyaasaa irratti loogii dalaguuf isa jedhu gaaffii kanaaf immoo deebii naa kennaa obbo Koronaa. Egaa gaaffii bareedu na gaafatte. Ani koronaan kan inni itti ergame, kan inni bulchuu jirus, kan inni tajaajilu jiru ammoo yoonaatti biyyoota addunyaa loogii tokko maletti. Egaa kan inni loogii hin dalagneef ani nama haqaa irraan ergame, mootummaa haqaatu na erge. Kan hin ergames rabbii biraayyuu. Erganni ani naan qabu namoota qabaataa fi dhabaataa illee addan filadhu. Hunduma isaanii ka dhiiraas ka shamaraas hin filadhu. Guutuu isaanii hooggana isa xiqqaas hin filadhu. Muriidhaan hin daanga'u. Sababni ergamni kan kootii warroota haqa didanii duraan otoo roorroo sababa roorrootiin roorroo ummatoota addunyaa irratti mirga namummaa dhiibaman irratti ergame. Gaafa sana addunyaan guutuun callisanii jiranii mootummaan addunyaa amma kunillee dura kan koo jiranu mootileen dura kan koo jiranu guutuun isaanii wantoota kanarra callisanii waan ilaalaa turanii fi saba tokko miidhuu, amantaa tokko dhiibuu, saba tokkoo fi amantaa tokko dhaadessuu irratti argamaa turan mootileen dura jiranu. Ani immoo kana wal qixxeessuuf inni dhufee loogii nam tokkoof hin dalagu warra haqa didan jaallatoo keessattuu namoota gurguddaa biyyoota gurguddaa kan akka Ameerikaa, akka Itaaliyaatii fi Firaansii, Chaayinaatti aansee xiqqoo labsii yeroo muddamaa akka irra turutti loogii osoo hin taane gorsaaf ni hojjenna. Deebiin gaaffii keetii kana fakkaata. Tole galatooma obbo Koronaa akkasiin waggaa yookaan immoo muudamni yeroo murtaa'eef isin addunyaa irratti ergamtan kun labsii sana keessatti ni jira. Hagam teessuu taayichi keessanis maal fakkaata? Biyyoota kam keessatti yeroo dheeraa taa'uu dandeessanii yookaan immoo akkam addunyaa kana waggaa meeqaaf hooggantuu isinii jenna obbo Koronaa? Gaaffii keenya gara xumuraatti fiduu jirra. Tokko lama jennee gara xumuraatti finni jira. Kanaafi kanneen biroo isin gaafanna. Muraasatti nu hafanii kanatti mee deebii nuuf ladhaa.
biyyoota addunyaa kana waggaa meeqaaf hooggantuu yookaan immoo baatiidha immoo akkam asirratti deebii gabaabaa isinii barbaanna. Gaaffii bareedduudha. Nuti yeroo murtaa'ee fi ergama keenya baanee jennaan aangoo keenya ni gadhiisna. Ajajas qabna kan nu hooggannu ni qabna. Dhugaatiitti himuu fi akka nuti addunyaa irra teenyu ammatti yeroo murtaa'e qabaatu baannus garuu kan ammoo kan murteessuu danda'u uummata nuti bulchinu kanatu murteessuu danda'a. Gaafan akkanas hin jedhu uummatni nuti wanti mootummaa kana isaan irratti ergamuu dandeenyeef haqa diduudha, nama miidhuudha, dhugaa dabsuudha. Namootni kana gorfamanii yoo haqa jirtu haqaaf deebisanii dharatti galchanii miidhaa irraa of qusatanii walqixxummaan kan biyyattii keessa jiraatan wal danda'uun kan jiraatan yoo ta'e saba tokko miidhanii saba tokko dhaadhessanii akkasuma amantaa tokko dhiibanii amantaa tokko immoo ol kaasanii amma dubbatuu hin dhiisnetti gaafa walqixxummaan guutummaa guututti inni hiyyeessaas akkuma qixa ilaalame akkasuma deebiiti biyyootni gurguddoodha jedhanii of himanii of adessaa jiran kun amma qulqullaa'initti amma miidhaa uummatootaa irraa of duuba hin deebinetti hagaa haqaa deebinetti nuti mootummaan keenya waan turuutti fakkaata. Labsii kan ammoo biyyootan keessaa labsame gurguddaa isaaniirratti akkuma fufetti jira. Gaafa isaan gorfamanii gara rabbii deebi'anii nutis mootummaa keenya gadhiisnee uummataaf lakkifnee ni baana. Akkasii gaafiin kan ka'e mootummaan keenya immoo natti kan turu murtee hin arganne akkasii. Egaan muummicha ministeera addunyaa obbo Koronaa as stuudiyoo keenyatti argamtanii gaaffiif deebii nu wajjin gootaniif hedduu isin galatoomfanna. Bara hojii gaarii isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffatoota keenya gaaffii kootii fi kan COVID-19 yookaan COVID-19 wajjin geggeessine kana muummicha ministeera addunyaa yeroo ammaa harka qaban kana irraa gaaffii deebii keenya irraa barnoota argattan jennee abdii qabna. Egaa turtii COVID-19 wajjin goone asuma irratti goolabuuf kaaneerra nuti immoo akka uummataatti dhaamsa COVID-19 yookaan COVID-19 kana hojiirra oolchuuf xiqqaaf guddaan miidhaarraa wal xiqqeessuurraa wal dhiibuurraa gara wal utubuutti akka dhufnu wal danda'uu akka dandeenyu akka barbaannu akkasuma wal jaallachuu waliif rifachuudha. Wanni COVID-19 nuuf dhaame akkasuma warroottan amantaa tokko dhiibanii amantaa tokko dhaadhessanii fi ergaa murtaawaa dabarsee jira. COVID-19 yookaan muummichi ministeeraa addunyaa amma hoogganaa jiran jechuudha. Kanaafuu daawwattoota keenya as keessatti dogongoroota argamanii fi qulqullina sagalee dhabuu yookaan nu kan mudatan ta'anii rakkoo teeknikaa irraa kanaafuu dhiifama san gaafannaa gaaffiif deebiin anaaf COVID-19 yookaan COVID-19 wajjin geggeeffame asuma irratti kan goolabamuu ta'a. Aga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaatti nuuf jiraadha. Ramadaanni dhufaarus Ramadaana gaarii Ramadaana barakaa akka ta'u akkasuma muummichi ministeeraa kan labsii atattama addunyaatti labsanii jiran obbo COVID-19 yookaan immoo kabajamoo COVID-19 kunis Ramadaana kanatti akka mootummaan nuuf gadhiisanii masjidni keenya banamu asumaan dhiibbaa itti goona. Asirrattis isaanis waan kana yoo waan hojiirra kan oolu ta'e nagaadhaan karaa nagaatiin aangoo isaanii uummatatti deebisanii akka ba'anu bolola aangoon qabanu nuti of haa qulqulleessinu jedhu jennu. Kanaafuu masjidni keenya illee banamee akka keessa salaannu asumaan rabbi kadhachaa turtiin keessan qaga yoonaatti wajjin ta'uudhaaf hedduu isin galatoomfannaa. Galatoomaa.
ربي دين ساتر همتوني ديبسا تائبو يتاود الدستي سسا سيدا دبيتي مهنجي في غزل لكسا يا وررقا ربي تتكو دقيسا جلاك غيزة دي تكون سيوديسا عتبة أبي لهب جاني مقاسا ربي نمنتكو أبو ما فكاسا أبو ما هركزنج في الدور رساسا عتبة دام هكانسا إرقا ربي جبا دين الراجة جبا قسيمتا قبا إرقا ربي جبا كما خيزانتين نخي قافتكوي ملدي متين نقادي دام شافي تجوب شامتين محمد الرب زيتين دفمي قيتين إذا الرب سملين دي مكانتين جئي غيدك إرقام ربيتين ni arab se yabon kuno kasumate wan fede